Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keeffataa tiitoriyaal har'a akkuma gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan chaapitartuu qabadhee dhufeen jira. Entrepreneurship jechuun freshman entrepreneurship chaapitartuu qabadhee dhufeen jira. Chaapitartuu kana keessa wantoonni nuti waliin ilaallu wantoota business planning wajjin wal qabataniif ta'ee business planning fi kana kan waliin ilaallu ta'a. Na faana bu'aan isiniin jira. Introduction chapter introduction this unit will be help you to understand the concept of opportunity identification. Wanni unity kun jechuun sin gargaara akka adda baafataniif concept opportunity identification ammallee evaluate akkamii goone business idea akkamii guddisuu dandeenyaa fi business plan akkamii qopheessuu dandeenya kan jiru kana isin gargaara jechuudha. Virtually start any type of business, expand existing one, need to work on opportunity identification, evaluation, business idea development, then prepare business plan illee qopheessuu dandeenya isin gargaara. Tokko tokko wantoota isin ilaalaa introduction keessa ilaalee kana tokko tokkotti haa waliin ilaallu ta'a. Kaniifuu jechuudha haa jalqabnu. Look, lack of proper opportunity identification, evaluation, idea development process, business planning are mostly so it is reason for business failure jechuudha. Kana jechuun business failure dhaaf jechuudha. Lack of proper opportunity jechuudha. Lack jechuudha hanqina jechuudha. Proper qabatamaa ta'e jechuudha. Opportunity identification keessatti proper barbaachisaa ta'e opportunity jirtu adda baafatee itti galuu keessa jiruu fi akkamitti opportunity value goonaa fi akkamitti idea development business development process goona kan jiru hanqina kana kan jirurra business planning qopheessuu keessatti business planning keenya jechuudha rakkoolee kufuudhaaf business planning cited business planning keenya jechuudha rakkoo jechuudha rakkoonii fi eeruu dandeenyu akka business planning keenya failure nu jalaa ta'u godhan hedduu jira jechuudha. Kanarra dhaabbanneetti jechuudha business plan akkamii qopheessuu fi chapterii kan keessatti maal akka failure akka goone akka baay'ee business planning keenya baay'ee nu qophaa'u wantoonni nu gargaaran kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Opportunity identification evaluation jechuun maal jechuudha? Opportunity identification evaluation jechuun initial stage jalqabuma gaafa business plan eegallu jechuudha. In entrepreneurial process keessatti initial stage jechuudha. Identification akkasumallee jechuudha refinement of variable economic opportunities that exist in the market. Adda baafachuu ammallee jechuudha qorachuu economic carraa economy magaalaa keessa jirtu ooftaan itti daddabaafannu maal jennaani opportunity identification jennaan jechuudha. Opportunity identification and evaluation is can be divided into 5 main steps. Stepoota meeqatti bakka meeqa qoodamuu danda'a opportunity identification evaluation step illee 5 itti adda qoodamuu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaa scanning environment jechuudha. Opportunity identification kana leebaa jechuudha. Tokkoffaa naannuma keessatti environment argamu kana scan gootee ilaallu jechuudha. Kanumatti maaltu gabaa daldalamu namni maal gurguruu jira gabaa kam magaalaa keenya kana jira yaada kamtu jira idea kamtu jira yookaan getting idea jechuudha. Scanning environment may provide maal si dheessa idea yookaan business opportunity si dheessu hunda gaafa naannoo kan dheetu naannoo keessan kana keessa osoo deemtanii gabaa magaalaa jechuun naannoo keessa hanqina jiru. Namoonni fakkeenyaaf yeroo ni fi jechuun lafa bakka warshaa wayii waati amma fakkeenyaaf for example warshaan tokko yoo dhufee iddoo kanatti ijaaramu jiraate namoonni hojjettoonni warshaa sanii jechuun osoo akka deddeemaa jiru environmentii keenya kana osoo ilaalu warshaan tokko banamee warshaa san naannoo san keessa namoonni warshaa san keessa jiru jechuudha. Misaa laaqana fa'aa bakka jechuudha ciree fa'aa hiraatii fa'aa bakka irraa nyaata iyyuu qaban bishaan achitti suuqii isaan sanii dhiyeessuu hin jiraatu. Idea si fide jechuudha. Provide with idea si fide business opportunity bakka sana iyyuu bishaan kan hin fidee gurguru takka immoo ciree wayii masiyyuun qopheessu taate gurgurachuu hin danda'an. Agartee kanaaf scanning environment jechuun naannuma keenya kan jiru san environment san scan godha jechuudha. Idea na jechuun maal jechuudha taa'utu yookaan suggest jechuudha. Yaadi si dhiyaatu about possible course of action waan ta'uu danda'a takka. Kanaafuu jechuudha egaa achi dhaqee waan san argee booda egaa scan godhe booda yaadni tokko naannoo bakka sana iyyuu kana godhe bakka qursii kana hundeesse namoonni kun asii dhufanii na biraa ciree nyaachuu danda'an laaqana yookaan ammoo hirbaata na biraa nyaachuu danda'an jennee adda baafannaa jechuudha. Isin jechuudha idea argannaa kanaafuu scanning environment jennaan step inni jalqaba. Business opportunities gap jechuudha. Ammallee business opportunity jechuun business opportunity gap jechuudha. Gaappii left kan lafa dhiifame marketing by those isaanowwan who currently serve isaanowwan gabaa keessa jiranii giving chance to others chance ni kan jechuudha namoota biraatiif to add utilize value by value harka qaban akka fidanii magaalaa keessa add godhatan by performing differently for akkan addaatiin jechuudha better than competitors nu caalatti durgoomanii dhiyaachuu in order to create new possibility waan haaraa tokko uumuudhaaf jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namoonni naannoo san jiran yoo duraan nama shiyaa amma jechuudha nuti dheenee maal goone iddoo sanitti maal goone qursii dhiyeessine iddoo warshaa sanitti jechuudha environment akka immoo idduma sanitti bakka wanni akkasiin jiran dheenee qursii dhiyeessee hiraatii laaqana faa goone garuu
nuti ammaa asitti beekama buna fa'aa bakka itti gurguran nama bakka cimmaaqii fa'aa maal itti dhugan hin qabnu jechuudha. Kanaafuu silaa itti fayyadamne carraasanii gurguruu dandeenye garuu gaappii liiftiin goone warroota maarkeetii guusan achi gurguranii giseen achi dhaqee ilaale iddoo warroonni jiru misaasii nyaatan garuu buna bakka biraa dhaqanii dhugan. Anamma jechuudha opportunity jechuudha business opportunity jechuudha san jechuudha. Opportunity san dhaqee namoonni jechuudha kaarranti leechi keessa giran san kan isaan dhiisan san anammoo buna bifa isaan san caalaa ta'een yoo create possibility haaree uume yoo iddoo san dhaqee nii fi bakka sanitti buna dhiyeesse jechuudha. That is business opportunity. Business opportunity distinguished from idea. Idea irraa garaagarummaa qaba beeka. Opportunity and ideas it is a different beeka. Idea means synonymous with what opportunity. Not synonymous with opportunity. Opportunity wajji idea garaagarummaa qaba beeka. Akkami mee daaban fakkeenya difference between idea and opportunity. Opportunity is a possibility to waan ta'uu danda'a carraa jechuudha. Occupying a market. Market san keessa argachuu with specific innovative product waan haaree oomishte takka waan haaree fiddee bakka sanitti argamu innovate godhuudhaan. With what specific with what with that will satisfy real demand, real needs. Needs wanti gisene chapter shanaffaa keessa marketing keessa dubbanne jira. Needs fi wanti sin garaagarummaa. Needs san satisfy kan godhuu danda'u jechuudha. Needs jechuun fakkeenya namoonni iddoo sanii jiran jechuudha. Buna sayyoonii fi kan needs isaaniif ta'e buna sayyoon kan dhune kan mataan isaanii koofaa yoo ta'e isa malee wanta ta'uu hin dandeenye jechuudha. Needs sayyoon satisfy godheef jechuudha. Achi dhaqee jechuudha opportunity jennaan. Opportunity jechuudha. For which a customer are willing to pay. Amma needs jechuun maal opportunity jiru sanii jechuudha. Customeriin sana immoo bunaan hin dhiyeesseef san yoo kan bitachuu danda'an jechuudha. But idea all about option jechuudha. Idea immoo about anything we can have. Waan sammuu teenya keessa dhufu hunda waan ta'uu danda'a hunda jechuudha. Amma kana jechuun garaagarummaa isaanii immoo gabaabsinee ilaalle jechuudha. Giseen achi dhaqu jechuudha. Buna banuun qabamu. Gurbaa waan akkanaa godhuun qabamu. Dhiis achi dhaquun qaba. Bunninis ni jira. Maarreenis carraa kanaa qaba. Maarree yaadota hedduu tokko sirrii kan biizinesa yaadne keessan about optionii nuti kan iddaan bunaa sibbanu achis qe'ee maarreen godhu iddaan maal akkas godhu waan optionii bakka iddoo akkasii biizinesii idea tokko gabaa keessa gisee dheexee waan godhu qabdu san jechuudha. Ashiini sii dhufu san hunda we can have anything sammuu ta'e keessa dhufu san maal idea nan garuu idea san gaafa specific hojiirra oolchine san keessaa tokko that is opportunity jennan. Successful venture may will rest upon an ability to individual or to recognize distinguish opportunity from idea. Namni successful venture tokko nama waan haaree galu tokko identity waan maal adda godhuu qabu opportunity maal idea irraa adda baasee nama ability akkasii qabuutu successful venture jennaan jechuudha. Okay. Inni lammaffaan opportunity identification kareefu maal jenna maal scanning your environment or getting idea name inni lammaffaa opportunity identification jechuudha. Opportunity kana jechuun business opportunity identification garaagarummaa. Opportunity identification is ability to see dandeettii waa laalu discover wanta arkachuu explore hojii opportunity jiru san irratti jechuudha. That other means kan namoonni biraa dhiisan explore godhuu gaafa dandeenye maal jenna that is opportunity identification. This it is a process seek kan seek out jechuun qottee baasuu barbaadu hojiirra oolchuu better way to computing seek out jechuun haala baay'ee murteessaa ta'e haala barbaachisaa ta'e tokko haala qabatama qabu tokkoon si baasuu jechuudha. Search gootee waan takka sammuu ta'e keessaas ta'us yaada gargaraa irraa ta'u business idea tokko ati fiddeessan jechuudha. Bitter way competing jechuudha. Warra gabaa yooma fakkeenyaaf namoonni duraan jechuudha gabaa keessa gisee dhiyeessan jechuudha. Kana jechuun maangoo muuzii fa'aa maal jiraame muuzii qofa dhiyeessanii iddoo sanitti kama gabaa keessa gurguran taate immoo jechuudha. Isaan sanirraa muuzuma akkasiisan qofa irratti carraan naannoo san jiru muuzii qofa namoonni naannoo sanii kan barbaade yoo ta'e muuzii san jechuun isaan caala akkamitti jechuun muuzii san jechuun second process godhuudhaan jechuun isaan caala compete bifa kameen godhu tokko muuzii keessan jechuun yoonii fi muuzii san bittee warshaa keessa geessee value addii wayita gadi goote cimaaqiyyuu jijjiirte. Fakkeenya maangoo fa'aa jira waan garagaraa jira karaa sana jijjiirte yoo dhiyeessite isaan caala biftar compete taatee dhiyaattee jirta jechuudha. Akka namni sarraa fayyadamu gootu hin taasisan yookaan ammoo namoota naannoo kee jiru san caala ati bifa compete bitar way karaarra caala ta'in isaan san caala compete jechuun bifa dorgommiitiin isaan caala waa bareechitee biddee isaan dorgomte. That is opportunity identification process ati jechuudha. Important to the entrepreneur to understand the cause of the opportunity sanii adda baasuun baay'ee murtee understand adda baafachuun baay'ee murteessaa jechuudha. It is technological change jira beeka marketing shift jira government regulation or computation jettee adda baasuun qabda jechuudha. Is technological change or marketing shift government regulation or computation kana jechuun understand gootee adda baafachuun adda baafa that is important jechuudha murteessaa jechuudha. Opportunity identification is very difficult task ni ulfaataa beeka hojii sana. Most opportunity not just a part just opportunity irra caala daddabe akkanuma salphatan but has a result from entrepreneur alertness of possibility ni qaatuma jechuudha daddabanii sammuu ta'e
waa hubachuu takka ammoo nama alaarme jechuun alaartana jechuun nama bakka awareness hubannoo qabu dafee waa hubachuu possibility akkasii nama qabuutu fayyadamuu danda'a jechuudha. Nama daddabe carraa kanumatti bakka waan jiru sun dafee qacam godhee waa hubachuu danda'u waan akka gasu waa godhuu danda'u jechuudha. Developing country problem may be change business opportunity. In developing country biyyoota guddachaa kana keessatti problem is may be change to business opportunity. Biyyoota jechuun guddachaa jiran keessa rakkinni hawaasa waan takka dhabeetti rakkatu faan akka business opportunity fayyadamuu dandeessu. Ganda keessan keessatti yoo namni ganda keessan irraa deemee soogidee bitachuudhaaf gabaa magaalaa fagoo dhaqee bitate jechuun problemii namni karaa kana irra mudatu sanii jettee yoo ni fi furuun qaba jettee yaadde business problemii naannoo sanii soogidee bitee zaati problemii san maal jechuun business opportunity danda'a. Yommuu namoonni ganda keessan keessatti hospitaala dhaquudhaaf jechuun hospitaala fagoo deemee dhaqan jechuun rakkina karaa kana irratti hawaasa sangisii gaafate. Rakkina isaanii hospitaala hin qabnu jaanii matan hospitaala dhabuun san rakkina waan ta'eef rakkina san fiddee hospitaala yoo ijaartee business opportunity ta'uu danda'a jechuudha. Developing country wantoota kanaa jechuudha. And as the fun opportunity development, scanning environment, opportunity identification, opportunity development is the fun. Opportunity development is the process to combining resource. Dalam mamal jenne opportunity identification jechuun opportunity identification ability to see and discover jenne ability to see and discovery mal ability to see and discover garaagarummaa qaba beeka. Opportunity identification jechuun garuu opportunity development process beeka. Opportunity development process adeemsa combining resource qabeenyaati qabdu haa ta'u waan fedhe haa ta'u waliin qabdu to pursue market opportunity identify opportunity market ati isa lammaffaa irratti identify goote san gaafa hojiitti waan itti galuu dandeessu san maal jennaani maal jenna opportunity development jennaan jechuudha. Combine resource maallaqa qabaatu waa hunda qabaatu nama waan qabdu yaada qabdu hunda qarshii maayirra baay'ee resource jiru xiyyeeffata. Waan fakkeenya naannoo sanitti wanni itti gurgurtu jechuun yoo jiraate resource jiru walitti qabattee jechuun maarkeetii adda baafata san keessa dheetti gaafa hojii jalqabdee opportunity development jennaan. This is systematic research barbaadu refine idea most promising high potential opportunities and can be transformed into market terminati idea research guddaa si gaafata jechuudha. Idea san bifa promising high potential opportunity qabuun jechuun transform into market item jijjiiruudhaaf idea keessan jechuudha. Maal barbaachisa systematic research tagamu bifa xiyyeeffannaa guddoo qabuun adda baafachiisuu barbaachisa waan kasaaraa keessa galta waan ta'eef. Inni sadaffaan opportunity evaluate opportunity argate kan evaluate godhu opportunity evaluate jechuun opportunity scanning yookaan evaluation jechuudha. Is what critical element of entrepreneurial process keessa baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni baay'ee basic ta'e jechuudha critical jechuudha. Professional executed evaluation professional jechuun namoonni dandeettii naannoo sanii qaban professional jechuun namni tokko fakkeenya beekumsa waa'ee sanirra qaban executed evaluate yaada sana hojii gisee irra oolchee yaada xinxala jechuudha. Can be tell whether specific product or service can tell ja ni himuu danda'a whether the specific product keessa yookaan service itti naannoo sanii kan hojjetamtuun has return needs la return irraa argamu san hazen return needs san irraa jechuun bu'aa argachuu danda'a or to justify godhachuu adda sii baasa jechuudha. Investment and risk isaatu bitagan eega san booda risk argachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun eega yaada professional keessatti evaluation yaadaati qabdu san evaluate gootee bidde booda opportunity evaluation maal si godhe product takka yoo oomishuu deemne yookaan ammoo naannoo san tajaajila kan nuuf yoo iddoo opportunity argate sanitti jechuudha. Returni waan ati barbaadde san si kanneen satisfy si godhuu danda'a. Ati kaayyoon ati kennee sana hawaasa naannoo sanii rakkoo furuu ta'e maallaqa argachuu taate ni DC keessa return si godhuu danda'a. Investmentiin keessan yookaan ammoo riskii akkamii qabaachuu danda'a kan jedhu opportunity evaluation adda sii baasaa jechuudha. Opportunity scanning and evaluation is allow entrepreneur to assess jechuudha. Whether specific product akana jechuun opportunity scanning and evaluation allow si gargaara entrepreneurin tokko jechuun assess akkanni tilmaamu kan xiinxaluu danda'u whether specific productiin keessan yookaan ammoo service ati dhiyeessitu san oomisha dhiyeessitu san has return needs for resource required return ati barbaadu san irraa argachuu dandeessa bu'aa ati barbaadu san resource si dhiyaatu resource harkaa qabdu kanaan resource amma harkaa qabdu kanaan waan si harka jiru kana humna qabdu beekumsa qabdu kana yoo cidheete waan barbaadu san irraa argachuu dandeessa kan jedhullee adda sii baase jechuudha. Opportunity evaluation jechuudha.
Inni shanaffaa assessment entrepreneurial team si barbaachisa. Teamii si barbaachisa beekaa teamii entrepreneurial jechuun regardless how right opportunity regardless karaa kana right opportunity masan argachuus kan ittiin alatti simsituu fi not make successful business kan kophaa kan ittiin dandeessu yoonii fi teamii very strong skill qabdu wajjin jiraatte malee opportunity kan kanneetiif maa qofa deemtee hojjette osoo niifi jechuun inter teamii si hojii hojjetu akkam gargaaru waan gargaaraa osoo qabaanne dura develop team with strong skill qabanii hojii yoon taane kophaa opportunity argattee sani fayyadamuun successful businesses hin taasisu jechuudha. Also opportunity has been evaluated akkuma opportunity kun evaluate the next step malta to ask mal pertinent question about people who return question baay'ee murteessaa taate why people who would run the company eenyutu waan nanachi gadee hojii oolcha kana hojjeta ran godha jechuudha kan doo adda baafanne jechuudha kana jechuudha zarra jechuudha eegaa kana question kana sammuu keessa dhufu qabe jechuudha wala shuma kana jechuudha yooni kan hospitaala bagajanii deemee taate namoonni achi keessa hojjetan san eenyu doktora moo narsii moo yooni kan iddoo sanii biizinesa warshaa tokko ni barata hojjettoonni achi keessa hojjetan nama akkamina accountantii barate moo economics barate moo nama dandeettii kamii kan qabe kan jiru kaniif adda baafannu ta'a jechuudha. Amma inni tiyaanu business idea development jechuudha. Kana jechuun concept inni mata dureen itti aanu business idea jechuun maal jechuun short and precise description gabaabaa fi bifa ifa qabu tokko inni describe kan ibsu the basic operation basic ta'ee tokko jechuun an I intended business ati intend karoora qabdu takamo hojjechuu qabdu. There are three business ideas ati business idea old idea jechuun copy with existing business idea from someone yoo namoonni online keessanii suuqii gurguraa jiran taate isumarraa laaltee suuqii ollaa sanii banuu takamo iddoo deemtee banuu yoommoo namoonni iddoo kanatti nyaata bilcheessata atis nyaatuma kisiitee xiqqishoo iddoo sanirraa kiiloomeetira xiqqishoo siitee nyaatuma akkasii banuu kana jechuun yaaduma namni duraan lafaa qabu wama namni duraan dalagurraa laaltee itis nama sanirraa koppii godhu jechuun business idea inni tokko. Inni lammaffaa idea with modification yoo inni duraan nyaata jechuun yoo inni duraan nyaata bakkuma dhufee namni irraa nyaatu jechuun modification jechuun kana jechuun in this case person accept on all the idea from someone we modify someone in potential customer needs. Kana jechuun yoo inni duraan nyaata daawwatu kan godhate immoo take away akka namni bifa jechuun gizee namni qabatee galuu barbaadullee harka qabatanii galan manatti illee delivery hojii namaa fiduu. Kana jechuun yaaduma duraan jiru tokko jechuun modify gootee dhiyeessu jechuudha. Yoo duraan namoonni jechuun hojii mukaaf sibiilaa dalagan hojii mukaaf sibiilaa kanarratti waan takka qofa kursii qofa waan teessoo qofa hojjetan waan takka godhan atammoo yaada isaanii san teessoo bira kuttee faarniicharii itti yaaduma isaanii san waan isaan ittiin godhin waan takka value add itti gootee bareechitee tottolchitee koldeera qalama garagaraa dibdee isaan san modify gootee dhiyeessu jechuudha. Inni sadaffaan immoo new idea jechuudha. Yaada inni duraan jirre something new first time dha fiduu jiruu jalqabaatiif waan namni duraan godhin innovate gootee fiduudha jechuudha. Business idea type isaanii. Inni itti aanuma duraan itti aanu business identification before you start the business you need to have clear idea adda baasuu qabdu clear ifa ta'uu qaba idea of sort of business you can want to run business atu jechuu barbaaddu san waa'ee sanii idea sanii clear baay'ee qabeessa ta'een siigaluu adda baafachuu qabda jechuudha. Your business will tell you your business idea will tell you business idea keessan maal si himuu qaba fakkeenya idea will tell you maal himuu danda'a which need to be business to fulfill which needs will your business needs akkami your business fulfill guutuu barbaade jechuudha. Which needs hawaasa iddoo bakka hojjetu san which isa san tami jala needs tan kam guutuu barbaade will business fulfill businessin keenya kun jechuudha guutuu bara satisfy godhuu barbaade for the customerin jechuudha naannoo san jiru fadhii akkam qaba ate immoo fadhii akkamii customer sanii guutuu dandeessa what kind of customer will you attract customerii akkamiiti sirraa bitakuu danda'a attract customerii akkamtu naannoo san dhufee sirraa waan itti bitatu san what kind of customerota akkamtu you attract godhuu dandeessa yoo gabaa kana achitti bantee takkamoo waan keessa customerii san dhiyeessite kan jiru adda baafataa jechuudha adda baafachuu qabda jechuudha business idea identification jechuudha what good and service will you business gudii yookaan service akkamii businessin keessan namoota akkasitti gurguruu danda'a who will business to sell to eenyutu business keessan gurguruu danda'a la business akkamii gurguruu waan akkam gurguruu barbaadde eenyu gurgura how your business going akkamitti immoo business yookaan gudii service kana gurgurama haala kamiin gurgurama mana geessitan immoo bakkuma dhufee namni sirraa bitamu waan jiru jechuudha. And how much your business depend on the impact or impact on environment
biizinasii dandeessu kun environmentii wajjin hammam takka dhiibbaa qaba. Environmentii irratti hangam takka hirkata. Environmentiin hangam miidhaan irra fida. Environmentii irraa akkamittiin fayyadama kan jiru adda baasuudha. For example, iddoo naannoo jiru san iddoo lafa barahaa yoo jiraata haalli qilleensaa cabbii waan gargaraatu hunda. Environmentiin biizinasaan achi dhaqee hojjetu kan bakka sanitti hojjetu keessatti dhiibbaa akkamiin irra godhuu danda'a. Hawaasni naannoo sanii maal irra godhuu danda'a. Atummoo maal gumuu dandeessa. Environmentii san hunda analyze godhuu qabaa jechuudha. Biizinas aayidiyaan kee wantoota hanga kana siimuu danda'a jechuudha. Qabaa jechuudha. Your business idea tell this must be your business idea tell you baka kana ta'uu qabaa jechuudha. Before business idea keen eegalin dura gaafatan kana gaafachuu qabnaa jechuudha. Method of generating business idea. Business idea tokko gaafanii fi jechuu lafaa kaanu jechuudha. Business idea gaafa lafaa kaanu tooftaaleetiin generate goonuu jira jechuudha. Generate business idea tokko goonuu jechuudha. Business idea tokko qopheeffachuudhaaf dura dursoo tooftaan nuti ittiin qopheeffannuu jira. Tooftaan nuti yaada ittiin adda tokkoffaa learning for social business owner namoota jechuudha. Business ownerii naannoo keenya jiran jechuudha. People naannoo keenya who already gone through bureaus of establishment business keessatti establish godhanii hundeessan irra bira dheenii akkamiin rakkina maaltu nuti business akkamitti eegas eessarraa argattee eegas akkamiin yaada kana argatte waan isaan rakkina isaanii irra cimina isaanii kana isaan irraa barannee business idea nu dhufuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa draw from experience kee ta'uu danda'a. Experience namoota like your experience or your own experience kee interest yookaan experience yookaan network itti qabdu wajjin dhaabbattee business idea si dhufuu danda'a. Yookaan ammoo namoota biraa experience namoota biraatirra listen carefully qacola sirri caqastee people about shipping zero shopping experience isaan qaban irraa caqastee sanirraa si dhufuu danda'a. Inni sadaffaa survey your local business area naannoo kee jiru find out baasu jechuudha. Qotanii baasu dig out jechuudha. What type of business jechuudha jiru are already operating in your area naannoo keessatti wantoota hojjetamaa jiru operate jiru. See if you can identify any gap in the market. Dheeyxee gaappii naannoo san keessa jiru jechuudha. Gaappii yoon isaan dhiisan jiraate gaappii san adda baafattee gaappii san fayyadamu jechuudha. For example akkuma reebu saniin jee iddoo saniitti amma fakkeenya iddoo warshaan hariyaa baname sanitti hiriyaan kan taa'amu namoonni itti beektu tokko iddoo sanii nyaataa fi bishaanii fi kana qofa dhiyeessee yoo jiraate garuu iddoo sanitti jechuudha iddoon bunatti dhugan san biyyoo inni irraanfatee jiraata kaamoonni itti yaadii jiraate iddoo sanitti namoonni gannoo san jiran bunani dhugan jettee yaadde opportunity inni jechuudha daayipii gaappii inni left godhe san ati fudhattee yoo itti fayyadamte survey your local area jennaan gaappii namni dhiyeessanii fayyadamtee gizee business galtee jechuudha. Business idea asirraa harkachuu dandeessi. Afuraffaan scanning your environment akkuma reeffanne scan gooneetillee harkachuu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaan brainstorming jechuun teessee jechuudha open up jechuudha. Sammuu deebantee your mind sammuu deebantee thinking about many different idea business maal intaloo qaba. Mana uffataa banuu qaba, mana nyaataa banuu qaba, hoteela banuu qaba, reestooraantii banuu qaba, mana muuziqaa banuu qaba, mana fiilmii waan garagaraa si dhufame gaafa kanatti yaadduuwwan aayidiyaan kun hundinuu sammuu keessa dhufu maal jenna yaada kana yaadde maal jenna brainstorming jennaan. You can start with a word or topic wordii yookaan yaada keenya kana toopikii takka jecha yookaan toopikii tokko then write down everything sammuu keessa dhufu hunda isaanii hunda ni barreessite jechuudha. Mind relating subject hunda isaanii write down gootee barreessite jechuudha. Gaafa san maal jennaan brainstorming jechuudha. San keessaa maal godha? San keessaa kan nu dhufe keessaa karra baay'ee murteessaa ta'e fudhannee hojiitti oolchina jechuudha. Business idea screening jechuudha. Kan itti aanu jechuudha. Business idea screening. Business idea akkamitti akka dhufu tooftaalee meeqa laallee jira tooftaa shan laallee jira jechuudha. Business idea screening jechuudha. Screen jechuun gingilchaa jechuudha. Bakka amma idiyaalee itti qabdu kana keessa gilgitee kan ibsii ta'u jechuudha. Kana jechuun idea screening process sport gudu jechuun akkanallaa jechuudha. Ifaa diimaa amma fakkeenyaaf yeroonii fi eeboo darbatan yoo gartanii jiraattan eeboo yookaan akkanii darbatan namoonni jechuudha ilaamaa sii qaban jechuudha. Yookaan ammoo ooma fadha yaa ta'u gitaara irratti zeeroo sii haa godhu tapha akkasii yoo taphatanii jiraatan beekne gitaara zeeroo sii godhanii akkanatti jechuudha. As keessa bakka tana kun lallaa xiqqishoo waan qalama diimaan jidduu tuqanii eeboo darbattee bakka qastii diimtuu yoo dhooyite jechuudha harkattee jirta jechuudha. Kana jechuun egaa akkasitti jechuudha bakka barbaachisan ta'u jechuudha. Kana sport of the good idea jechuun aayidiyaalee dilee sammuu ta'e keessaa qabdu keessa aayidiyaa barbaachisaa ta'e sana akkasitti darbitee tokko akkasitti qalam gootee keessaa fudhachuu akkasitti keessaa fudhachuu san jechuudha. Eliminate pure wantoota naannoo sanii riijiin kan si barbaachisu guutuuf irraa naquun san maal jennaan aayidiyaa screening jennaan. Kanaafuu aayidiyaa hunda xiinxaltee kaan wal qabdee kun miidhaa marsa gadii isaa malee kan dadhabin isaa malee cimin isaa malee hunda olii gate madaaltee aayidiyaa keessaa fudhatan sport good of
idea nan kana mo verra disu chuzari idea screening gochu gobamut concept of business plan you know carefully charted and meticulously design a business plan to convert a simple idea innovation into successful business venture business venture keenya jechu sample idea baay'ee murteessa bifa baay'ee charterite bifa baay'ee wal qabama qabuun gaba idea keenya san convert idea innovation kan successful business venture jira business plan jenna well crafted business plan plani da baay'ee kan draft ta'e jechuudha business plan identify opportunity da hunda keessa jechuudha scan external naannoo kee jiru san xiinxaltee gingilchitee environment hunda jiru zaata immoo garuu tilmaamtee xiinxala keessa galtee feasibility business dandeettii business keenya maali gadhabina isaa feasibility business keenya san xiinxallee ammallee allocate resource qabnu allocate jechuun wal qabannee best possible goe karaa baay'ee karaa irra gaarii ta'e which finally lead gumarratti kan gara successful businesses geessan jechuudha well crafted business kanaaf si gargaaruu danda'a jechuudha business plan jechuun blueprint jechuudha qajeelchaa jechuudha karaa tokko jechuudha karaa guideline once go over step by step procedure tooftaadhaan jechuudha step dha you would to be followed kana di hordofuu qabdu jechuudha convert business idea yaada business idea into successful business venture akka business venture sa milkaawaa taatuuf step yaada jijjiirtee hojiirra hojjetu maal jenna business plan jenna developing business opinions business plan kan develop godhuudhaaf process qabu tokkoffaadhaati preliminary investigation jenna investigation kan kana wantoota jalqaba nu barbaachisan investify go lamaffaan opportunity identification jenna fi idea generation inni sadaffaan environmental scanning inni afuraffaan feasibility analysis inni shanaffaan report preparation jechuudha step shanan kana dhalan kutu maalinjee inni tokkoffaan shamadatu qabdan baay'ee jechuudha wanni baay'ee murteessaa preliminary investigation eegsisan inni lammaffaa opportunity identification preliminary investigation jechuun jalqaba dursa waan nu barbaachisu idea dha maal waan jira hunda keessatti adda baafanna jechuudha lammaffaan opportunity jirtu adda baafanna inni sadaffaan environment naannoo keenya adda inni afuraffaan idea keenya kana calalle jechuudha inni shanaffaan maali idea keenya san barreessine report goonaa jechuudha essential business planning kan wantoota essential ta'an qaban jechuudha wantoota barbaachisaa ta'an kan of keessaa qabaachuu qaban jechuudha inni tokkoffaan cover sheet qabaachuu cover sheet jechuun meeshaa ni ibsa name of the project jechuudha project keenya san kan himu jechuudha address iddoo isaa cover sheet jechuudha projectiin keenya kun project kanaati iddoon isaa headquartering bulchiinsa isaa bakka inni irraa hogganamu if any yoo barbaachisaa ta'e name if any yoo barbaachisaa ta'e ammallee name company kadisani address of promoters namoota waan san jechuun hojiirra hogganan takkaammoo hojii sarraan godhan sanillee himuu dandeessaa jechuun barbaachisa ifeenidha san executive summary jechuun first implementation of a business proposal business proposal kan jedhamu wanni fakkiin impression ibsu qabnu isa kana jechuun kana should be brief ta'uu qaba jechuun kana jechuun executive summary jechuun not more than 2 or 3 page wantoota 3 of 2 page kan hin caalle keessatti waa'ee kaampaaniin kan akkamitti akka hojjetu maal akka hojjetu eenyu akka hojjechiisu waa hunda jechuun projectii keenya detailii bifa baay'ee murteessaa ta'een osoo boringii qabne heddummaatee dubbisu naman dabbare kan nuti ittiin ibsinu maal jennaan executive summary jennaan jechuudha. Inni itti aanu immoo the business jechuudha businessummaa mataa isaa ibsu kun we give detail about business concept waa'ee concept business keetiisa faayidaa akkamii kan namaa kan waan akkamii akka oomishtu kan ibsun waa'ee give detailii qofa maal business keetiisan qofa kan itti ibsutu maal jennaan the business jennaan jechuudha. Discuss objective of the business history business keetii performance itti qabduu fi form ownership takamo corporation demo partnership mo wanni kun akkami nama meeqan ko qabdi business yaani keessa kun maaliif akkanatti business kana keessa qabdu narrative step business keessa qabdu funding requirement jechuun ammoo it is a careful baay'ee of eeggannaa careful jechuun well planned funding requirement about should be documented ta'uu qaba jechuun funding requirement jechuun is necessary to how this requirement will be fulfilled kan jedhullee barbaachisaa required amma kana jechuun funding requirement jechuun gaafa ati business kana eegaltu jechuun funding akkamii akkasi barbaachisu qarshii akkamii kan well funding requirement kan baay'ee jechuun well planned kan baay'ee bifa qidii qabu jechuun bifa jechuun toofta qabeessa bifa step planned ta'een qofa kan hojjetamu document yoo ta'e funding requirement kan baay'ee barbaachisa galma khagee inni yaaduu dandeenya jechuun it is necessary the project keenya keessatti funding requirement will be fulfilled this requirement will be fulfilled kan business funding kana keessatti jechuun funding wantoonni kana dirqama guutamuu qaba inni wantoonni nuti lafa keenya funding akkama bifa funding jechuun maallaqa yookaan haa ta'u wantoota kaampaanii keessa ranguuduu danda'asan jechuudha isan jirratti jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu jechuudha product and service a brief description of product service that given in subsection
section groupii wantoota keenya kana business plan keenya kana keessatti jechuun wantoonni of keessa qabachuun kan inni kaan immoo product and service maal eega kan itu waa'ee product sanii guutuu describe service yaa ta'u product yaa ta'u waa'ee waan sanii jechuun guutuu brief haalatiin bifa naman boring naman qabaanne yoo ibsuu qabna jechuun include key feature product ma fakkeenya product range would be provided to customer akkamitti akka advantage product yoonii fi product kana bitatan advantage kamii argatan product namoota biraati irraa adda magaalaa keessa product jirtu akkami isin immoo maal tokko deesin godhu service isin kana tokko irraa adda maal akka godhu product akkasii feature kamii qabu bu'aa kamii kawaasa qabu yoonii fi the advantage that product hold over and above similar product ifa isaan akka tursu yoo isaan bira turu kana wantoota hedduuf keessa qaban product jechuun wantoota ibsuu qabna wantoota san hundi ibsuu qabna jechuudha inni itti aanu the plan ni keenya maal kan jechuudha now functional plan for marketing and finance human resource operation are drawn functional planning keenya kan jechuudha plan kamii marketing irratti karoora kamii qabna waa'ee finance irratti kamii human resource irratti kamii qabna akkamitti akka hojjechuu qabna kanallee barreeffama qabaa jechuudha critical risk illee barreeffama qaba the investor are interested in now owning attentive a risk evaluate viability business the investor are interested in now owning the tentative risk to evaluate validity of business to what major risk involving in business kana jechuun gaafa madura riskii seentuu jechuun gaafa gabaa kan wanta kana keessa seentuu jechuun gaafa business kana eegallu jechuun gaafa business kan jechuun riskiin yeroo irraa gara yeroo ta'an ta'u riskii amma jijjiiramu evaluate godhuun jechuun validity ni kamii kana jechuun critical riskii wantoonni nu yaakisuu danda'an naannoo kana irratti business takkaan ta'e wantoota riskii business aan keessa maal simdii chokko danda'u fuula dura riskii kamii riskiin amma tentative ta'e ta'amuu jijjiiramuu dandeessu yeroo dhaa gara yeroo ta'e evaluate godhuu qabna jechuudha ammallee jechuun major riskii business keessa ta'uu danda'ullee bu'aan major ta'uu qabullee kan business plan keessa qabaachuu qabu business tokko eegaluu qabu yoo jiraate sanillee evaluate godhuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni itti aanu malee exit strategy qabaachuu qabna jechuudha. Exit strategy would be provide detail about how organization would be dissolved. Kana jechuun organization keenya kun jechuun yoo niifi kan eebi gabaa nuti keessa jiru san keessa kan nuti nu hojiirra oolchine jira takka ammoo kan nuti gawaan barbaachisaa harka taate organization diigoo barbaada taate tooftaatti nu dindiisuutu qabaachuu fakkeenyaaf yoo niifi jechuun it what would be share each shoulder case of will up of organization fakkeenyaaf yoo niifi jechuun organization tokko hundeessine fakkeenyaaf baankii tokko hundeessine jechuun sheerii ni binnaan sheerii kana keessatti jechuun funding requirement keessatti gisee lama fakkeenyaaf namoonni tokko sheerii jechuudhaaf hangana si barbaachisa yoo inni mala fakkeenyaaf jechuun funding requirement exit strategy ammoo gaafa baankii kana goone waan akkana goone yoo inter partnership ta'uu corporation ta'uu business baratu hunda gaafa business kan gaba gallusan jechuun qarshii waan hangana akkana inni gallee business kana strategy baafannee gallaa budget baafannee waan hundi gaafa waan san dhabne immoo garuu business san dhaabuu yoo barbaanne akkamitti meeshaa jiru san itti fudhannaa akkamitti jechuun waan san qarshii namayyuu haala kamitti itti qoodee dandeenya kan jiru exit kan strategy sanillee lafa kaayachuu baay'ee murteessaadha jechuudha. Appendix jechuun appendix can provide information about circular feature of owner and ownership agreement and the like wantoota jechuun agreementummaa abbummaa kan qabeenyummaa waan saniitii kan qabuu fi eenyufaa kan jechuun information jiru guutuu kan dhiyeessu maali appendixidha jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya dhumee jira chapter 2 chapterii 6-7 nu hafe chapterii kaan hojjennee jira waan ta'eef akka isinitti tolu baay'ee shakkiin qabu waan waliin turtaniif very thank you all of you kanaaf baay'ee galatoomaadha hundi keessanuu baay'ee galatoomaadha hedduu isin jaalanna like comment share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa yoo waa wal jajjabeessu nuun jaa namoonni subscribe godha kanneen subscribe godhanii duraan jirtan ammoo viidiyoo keenya like share gochuudhaan waan isin hin galle yoo jiraate comment jedhan nu barreessuu dandeessanii yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.